Ilmaan Oromoo sheer godha. Assalaamu alaikum. Yaada obboleeyyan keessanii hirmaadhaati. Yaada obboleeyyan keessanii biyya keessaa isiniif dhufe walii sheer godhaatitii ilmaan Oromoodhaa addunyaarra jiru hundi akka dhagahee yaada kanarratti wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Yaada kanarratti akka hirmaatu. Yaada ilmaan Oromoodhaa magaalaa fi baadiyyaa isinii dhaaman kana akka irratti hirmaannee isaan cinaa dhaabbannuuf mee sheer walii godhaati ummata warra karaa biyya Irooppaa jiran, biyya Arabaa jiran, biyya Ameerikaa jiran, biyya hunduma keessa mee Itoophiyaarraa alatti warra jiran amata kana bara kana akka fakkeenya taanu. Fakkeenya lakkaan Oromoon wal cinaa ni dhaabbatte kaja'u akka taanu mee yaada kana sheer walii godhaatiti. Yaada obboleeyyan keessanii biyyarraa natti dhufeen yaada saniin isinii hima. Mee yaada isaan natti dhaammatan saniin isinii dabarsaati sheer godhaamee oggu takka. Mee warrin magaalaa gurguddoo eega warri biyyarraa baanee warri biyya keessarraa baanee yeroo ammaatti biyya ambaa keessa jirru akka yaada kanarra dhiyaatan yaadni kuni waa'ee dhukkuba ammaan tanaa kadeemu kana waa'ee kanarratti akka yaada kana nu dhiyeessituu obboleettii teenyaa addunyaarratti nu ibsi ja'anii kana dhaammatan kana mee yaada kana ummata hundaa gayaa fiitii akkasitti dirqama keenya haa bahan. Kuni waanuma musiibaa rabbi nu fide malee kuni tuni musiibuma. Arra kanama arrabsitanii maal kajattan arra waa tokko natti hin fakkaatu. Maaliif rakkina saba kiyyaa waaniin dubbachuu dhufe jecha bakka arrabaa san bira hin jiru arra deebisaallee siin kannu arra abbaa feeteewu arraba feete jettee yaabuu hidhiitii arrabsite alla hidhiitii jetana waan taame yaaboo ilkeen itti koflulleen qabu saba kiyyaatu narraa dhumuudhaaf fuuldura natti mul'ata akkanatti fuuldura nan mul'atan hedduu fuuldura nan mul'atanii teessee na laaluun qabdu ati blok seenuu qabda deem arra nama takko ka dubbii deebisaa kanne bulookuma qaxxatuma bulookuma galta maaliif ani haraaraa liibiin qabuutiti namni karaa hundaan yaada meeqaantamiitu halkanii guyyaan irratti as deemaa oola yaada kanammoo yaadni kun kamoo hate waan ta'e jechaafin dirqama natti ta'ee bakka kanaan dhufe jechuudha. Beezela. Hayyeegaa obboleeyyan kiyya ani dhaamsa ilmaan Oromoodhaa kaniin isiniin je'ee gaa heddumminaan isaan hundinuu kanatti dhaammatan yaada kiyya dabarfadheetiniin ga'anis asirraa gabbaha. Mee nama 50 jira 50 sheer godhime. Mee namnummaan hanqa kunuu sheer godhaa qaxxatuma geeysaamee ummatuma ijoolluma dubrumaa fi dardaraa fi hunda warruma karaa biyya hunda bira jiru hunda bira geeysaamee. Maan yaadda binaa ani waa takka natti fakkaatu namni nama arrabsu anaaf maaliif waaniin arrafamuun hin qabu. Ani intala Oromoo bareeddu dhaqanii haa barbaaddatan waan arrabsanii karaa yaada kiyyaa yooniin as garagaluu yaa ilmaan Oromoodha
wannin yaadnin ilmaan Oromoodhaa isinit dhaammatan tokkotu jira. Yaa ilmaan Oromoodhaa isinin jaan. Ani jee tokko. Gana umriin tiyya haadhaa fi abbaa kiyya hojjadhee yookaanuu dhakaallee ta'u cabsee hojjachiisee gana jiraachisuu haadhaa fi abbaan kiyyaaf hin geenye je. Duuba rakkoo dhukkuba kanaatiif jecha namni hundinuu mana keessatti akka ol garagallu dirqamnee jirraatiti. Yaa obboleettii tiyya mee yaada kana ummata addunyaarra jiran ummata ilmaan Oromoo hundaaf nuu dhaami. Haala kamitti deemnaa, gamamitti deemnaa, ayyoo fi abboon tuni gara kamiini akkamitti nu gargaaruu dandeenii? Foon ifii ciranii gaawaa nama nyaachisaniiti akkam taanaa? Silattuu ammarraan eegallee namni hundinuu dhukkuba kana dheefa mana keessatti ol garagaluuf deema. Tujjaarrin biyya keessa jiru, miskiina Itoophiyaa keessa jiru kana dila kana gargaaree ni danda'ayi. Isaanoo yoo hojjetanii maallaqa jalaa hin galfanne akkamitti nama keenya gargaaru? Haati tiyya jee loozii gurgurtee na nyaachisti magaalaa keessatti toora karaa warra jimaa bitatu je. Toora karaa bakkatti jimaa gurguranii je. Toora sanitti jimaa bakka gurguran cinatti looza hihiitee gurgurti. Yeroo ammaan tanaatitti akkamitti na nyaachisuu dandeessi je. Yaa waan hedduu garaa nama tuqaati. Yaa jechuu hundaa miti ka keessaa garaa nama nyaatu hedduutu jira. Sini galee dhagee yaa ilmaan Oromoodha. Waan inni isinit dhaamuu jira. Maaliif garaa kiyyaatu hin dandeenyeef hin booye malee waan biraatiif miti. Namni dhumee yookaan namni waa ta'eeti miti kan hin booye. Maaliif nu hundinuu karaa irra dabarree akkaataa itti guddannee nutilleen ilmaan tujjaaraallee taanee yoo guddanne haala kamiin warri keenya akkatti guddachaa jiru akkatti jiraachaa jiru hundi keenya uni beeyna. Arraan tana alhamdulillahi rabbil aalamiin kabiyya ambaadhaa keessa jirru biyya ambaa keessatti arraan tana hundi keenya haala bareedaadhaan jirraa. Waan fedhellee ta'uu mootummaanis waan nyaannee dhuynu nuufni kanniti takkatiyyaa yookaanuu takka teetii ta dandeessu bakka daleenutti damooza fudhannee ni jiraanna hojjannee jechuudha. Sini galee garuu yaanni gurbaadhaa kuni hedduu takkanatti dhagayame ni jiraa miti. Mee Oromoo miliyoona dila kana hunda keessaa hanqi baanee biyya ambaa keessa jirru hundi keenyaa'u arraan tana haala kamiin akka wal gargaaruu dandeenyu, dhukkuba kanarraa akkamitti akka wal baraaruu dandeenyu, dhukkuba kanarraa akkamitti akka wal gargaaruu dandeenyu, mee haala kam akka tahuu dandeenyu kana walii ibsinee yaada keenya walii kannuun dirqama. Maaliif yoo jettan dhagayi yaa ilmaan Oromoodha. Oromoo cinaa dhaabbannee arra waa tokkollee tuquus hin barbaadu. Sabni biraa akkanatti meeshaa walii bitu jira. Sabni biraa bara akkana godhu jira. Sabni biraa akkanatti waan akkanaa godhu jiraatiti. Arraan tana yoo kani dandeenyu ta'e mee walitti tokko taane mee nu hundinuu Oromoo cinaa dhaabbannee waa hagoonuu fi jennee kanarratti haasoyne san
inumaatutu tarkaanfii diina biraarratti fudhachuudhaaf waan ta'eef jecha kuni waan biraati garuu tanammaan tanaatuni hamtuu isiin maal jaaniin duguggaa shanyiidhaa hedduutu nutti as deemaa jira jechuudha. Duguggaa dilakkana nutti as deemu jirtu tana haala kamiin ilmaan Oromoodhaa saba isaanii cinaa akkamitti ka dhaabbanne wal cinaa dhaabbanne haala kamiin yaada gurbaan sannaa dhaame san ka isa fakkaatu hedduutu jira jechuudha. Fakkeenyaan keessaa isinii fudhe malee akka san yaada sanii fakkaatu hedduutu jira jechuudha. Haati tiyya guyyatti jimaa qofa gurgurteeti galuu turteetiti. Anilleen hulii akkaan deemee hammaalladheetillee hin jiraachisnetti hammaallatus galaa ja'anii kaanis galaa ja'anii Oromoon akkamitti jiraachuuf teenyaa fuulduraa fi Oromoo yaada tokkoon isinii qaba. Ani kuni akka yaada kiyyaatti. Nu hundinuu bakka jirrurraa kaanee nu hundinuu bakka takkatti bakka jirrutti gurmooyne nama 10 nama 5 nama 4 maaliif hin taane qarshi 10 illee ta'u hawali qabnu san qarshi 10 illee ta'u laal hawalitti qabnu san maallaqa san fuuneetiti akka ganda keenyaatti yookaanuu akka namni hundinuu akka ganda keenyaatti illee yoo nama rakkataa hedduu qabna namni hundi ollaarraa eegallee rakkataa hedduu qabna achirraa illee eegallee gargaaruu ni dandeenya jechuudha. Immoo karaa mootummaatiin waan akkanaa goonee akkas goonee wal gargaarree kana goona yoo jenne immoo mootummaan maallaqa ilmaan Oromootiif jennee nu hundi walitti qabne kana baasee nu gargaaru numa hin jirre. Fakkeenya yooniin sii kanne dubrin keenya karaa biyya Arabaatiin kan jirtan hurkaa keessan xubgootanii mana hiriyaa teessanii hartanii haayxanii distii hiriyaa teessanii dhiixanii waa hunda kana gootanii teessee isin ajajjee kafiddan kana yoo boru ganama namni san faayidaarra isiniin oolchine isin aarseeti hulii nama tokkoo gargaaruu hin feetan jechuudha. Akkuma ilaa arraan tanaatti waan gargaaru jirru kana faayidaan irra inni nu oolee jiru kami maalleeni ilaa arraan tanaa gargaarre mee eessa jira akka jettanii jirtan kanatti akka jarree jirru anarraa jalqabii jechuudha. Isinii galee kun hundinuu san ilaa arraan tanaa kan dabre ta kutte xiqqoodha ta hafteetu guddoodha. Obboleeyyan kiyya dhagahi waan inni isin dhaamu. Wallaahi yeroo guddoo hamtuu takkaatu as deemu jira. Karaa jirru hundaan hundi keenyaa tokko taane nama 2-3 imaan taane arra magaalaan Oromiyaa guututti. Magaalaan Oromiyaa baadiyyaan Oromiyaa guututti arra gizee ammaatitti namni tokkolleen ta'u ka magaalaa san keessaa yookaan baadiyyaa san keessaa biyya ambaa tokko hin jiru. Akka fakkeenyaatti yoo fudhadhe ani akka laga harreetti illee yoo fudhadhe ganda laga harree ja'amu san keessarraa namaan babbeekuun rakkataa jiraati mee ganda kiyya kana nama akkanaa rakkataa akkanaati jira gargaaruun barbaadaatiti mee rabbiif jecha waan dandeessan na gargaaraa waliin jennee waan dandeenyu nu hundinuu qarshi 10 illee ta'u walii qabannee jechuudha. Nama tokko ha'amannutti geessinee waan barbaachisu san waan guyyaa 2-3 illee nyaatan maan taane binnee fi harka haayuun dirqama keenya. Mootummatti ergina mootummaan karaa hundatti iyyuu jira. Ardii tanarratti dubbiin tuni kadhufte vaayirasii koronaa vaayirasii nufti fide malee Oromoon rakkattee manatti ol galtee dhumaatiidhaaf deemuufi miti. Oromoon rakkatteetii miti. Kuni wanni nu dhufe balaa samiirraa nu buute ta dhukkuba kanaan nu dhufte malee waan biraatii miti.
duuba balaa dhukkuba kanaan nu dhufte kana haala kamiini firraa baraaruu dandeenya, haala kamiini moohachuu dandeenya, haala kamiin bira dabruu dandeenya. Fakkeenya fudhadhaa, chaayinaan Diseembar, January, February ilaa haga February dhumaarratti dhumaatiin isaanii haga nama 100,000 irraa dhumaa ture. Nama meeqa irraa lafatti dhume wanni isaan hin galmeessiniitu irra hedduudha. Garuu arraan tana isaan kaleerraa eegalanii awaajii isaanii baafatanii jiran. Baatii lamaa fi cinaa namni biyya chaayinaarraa ala gabbahee soogidda bitate hin jiru. Sa'a 24 namni hundi gubbarra taa'eetiti akka nama haada gaddarbataniiti, haadaaf waa gaddarbatanii kanaani namni hundinuu meeshaa as keessa guuramee fi ol deemaaf jechu. Namni tokkollee gabbahee hawaa bitatee jijjiirratee ol gale hin jiru. Dukkaanni tokko kabaname hin jiru. Bakki tokkollee hawaan takka sossoo hin jiru. Ikonomiin isaanii parsantii 92 xiqqaattee jirti. Parsantii 92 jechuun safaaxaami ni xiqqaatte malee ni guddatte hin jenne. Addunyaarraa namni qabeenya waa hunda sossoosu akka chaayinaadhaa hin jiru. Duuba kana hundaa'u isaanuu arraan tana dhumaatii sanii fi waa hunda san bira kutaniititi as gahanii jiran. Akkamitti as gayan? Warri abbaa qabeenyaa, warri karaa Irooppaa, karaa Ameerikaa, karaa biyya hunda jiru chaayinoonni. Chaayinaan miliyanaanii miti kalakkaawamtu, biliyanaani kalakkaawamtu. Chaayinaan biliyoonaan lakkaawamti. Miliyoona bira kuttee jechuudha. Addunyaa walqixni isiidha, mataa isiiti, ummata isiiti. Isaan saniihu bikka jiranitti ardii tanarratti bakka jiran hundarratti walgayanii gargaaranii ummata isaanii cinaa dhaabbatanii wanni akka biyya chaayinaa keessa miskiinni heddummaatu ardii tanarratti miskiinnin heddummaatu. Chaayinaan akka nuti halaalaa laallu kanaa miti. Chaayinaan miskiina heddummaatti. Tanaafi bineensa hunda nyaatti. Maaliif rakkina nyaataa waan qabduuf jecha. Chaayinaan gizee nuti alaalaallu chaayinaan tujjaara nu fakkaatti. Isaanuu wal gargaaranii arraan tana rakkoo tana bira dabaranii jiran. Bira bahanii jiran. Humnan kannineef humna isaanii garsiisanii jiran. Nuti arraan tana warri miliyanaan lakkaawamnu biliyonaami miliyanaan lakkaawamnu miliyana kanallee miliyana 45 yoo fagaatte baadiyyaadhaa seene dhukkubni kuni. Yaada gurbaa tokkodhaa maal jee obboleettitiyya Ifraa haadha hundaa waaniin sitti dhaammadhuutu jira. Wanniin ani sitti dhaammadhu jee haati tiyya magaalaa deemtu malee nuus nyaataas nuu kannuu hin dandeessu, nuus obaasuu hin dandeessu. Nuti immoo qotee bulaadhaa jee ani ni qotata. Fakkeenyaaf waan akka ni jiraam waan akka dubbaadhaa jee ujuree jee waan akkana kanaatii eeruu teenya keessa guutu jee. Haati teenya immoo yoo magaalaa dheeyxe ujuree tanaa fi dubbaa tana fuutee yoo magaalaa dheeyxee nuu gurgurtee nuu fidde malee nu nyaachuu hin dandeenyu je. Mee kana hoo maalirraa laaltaa je. Amma yaada isinitti hin dheeressu. Kana hunda wanniin hin dubbadheef fakkeenya bakka hundaa wanniin hin kaasee dubbadheef yoo jiraate yaa ilmaan Oromoodha. Akka jirrutti gandatti, akka jirrutti magaalaa jirrutti. Akka hundatti wal gargaarree dirree dhawaa taa'eeti wallaga gargaara osoo hin taane, dirree dhawaa taa'eetiin Awaash gargaaraa osoo hin taane, akka dirree dhawaatti walitti taatee warri dirree dhawaadhaa haga kana akkanaaf rakkataan hedduun khasilaa waa humaatii miti. Hawaa qabaatee harkarraa waa qabus humaatii miti waan amma jalaa qabnu kana nyaannee guyyaa takka guddina ni deebina. Akkuma fakkeenyaan isin kannetti chaayinaan parsantii 92 kuftee jirti. Parsantii 92 addunyaarraa jechuudha. Kuftee jirti.
saniifu humaati miti warri fakkeenyaaf akka jimaa gurguranii baankii keessaa qarshii humata kalleen dhaban waan kaayyatan yoo xixiqqeeffatan ni nyaatan isaanis. Khaanis akkasumatti ni nyaata yoo xixiqqeeffatellee. Khaanis akkasumatti ni nyaata yoo xixiqqeeffatellee. Saniifu yeroon ammaan tana dirqamni keenya wanni bahuu qabnu nuti bakka jirru biyya jirru gurmooynee tokko taanee akkamitti akka nama tokko cimaa barbaadanne akka gandaatti akka magaalaatti nama barbaadanne nama ija hin laalle nama bakka hunda ija takkaan nuu laalee waa nuu godhu mootummaa wajjin ka harka wal keessaa hin qabaanne san ta'uun dirqama. Maalif mootummaa jibbitanaan hin jeena mootummaan ifii isaatiifu rakkoo guddoo cimtuu itti achirraa as deemaa jira. Fakkeenya yooniin isinii kanne rakkoon silaa isaanitti as deemaa jirtu maalii yooniin isinii hime militarii isaa kan biyya ambaa keessa jiru meeqaan tam qaba namtichi kun meeshaa sila qarata sila hin kafalin khakharaa Jabuutii khakharaa Soomaaliyaatiin khakharaa Suudaaniin khakharaa biyya meeqaatiin galchachu jiru kana hedduu qaba sila khasila maalleqniin isaanii san khafalamuudhaaf eeggamaa jiru. Dirqamu wanna kana khafaluudhaaf maaliif khafaluun isaa dirqama wanni khafaluuf mootummaan biraatis kaahay Afrikaa keessatti akka jiranitti isaanis maallaqa isaan barbaachisa. Wanni maallaqa isaan barbaachisuuf maallaqa kana waan akka qaraxaa fi kanaan hogguu galfatanii ummata isaanii kana gargaaran. Biyya keenyaa immoo waan gargaaruun hin qabu. Yoo hanqamta ka namni biyya faranjii kana hunda jiru maallaqa mootummaadha gargaaru jirra jedhanii maallaqa wali babbaastanii hundi keenyaa erginu yoo ta'e wanni inni godhu ummata achi keessa jiru ummata naftanyaati ummanni naftanyaadha. Oromoon hedduudha naftanyaatu irra xiqqaata haala ji'uu fi gama san maalleeni deemuun isaa dirqama. Nuti haalli itti ilmaan Oromoodhaa wal gargaaruu qabnu dirqamni keenya ilmaan Oromoodha. Barbaanne haala kamiin ilmaan Oromoo kamtu eenyuuf quuqama qaba haala ji'utti gargaaruun keenya dirqama. Maaliif yoo jettan walumaan beeynaami wanni kun bara amma addunyaa guutuu irratti nutti as dhuftee bar manuma abaluu qofan dhodhoyne bar amma addunyuma guutuu dhodhoyte. Saniifuu obboleeyyan koo saba koo yaada ijoollee tanaa dhugaa rabbii isiniif galee jiran fakkaata. Yaanni tokko qofaa miti kanatti dhufe jechuudha. Yaanni akkas fakkaatu hedduutu jira. Haquufe maal godha yaada abbaa fadheetu yaada nama tokko akka danta dhabeetitti dabarsuu ni dandeenya. Fakkeenyaaf akka warra mootummaadhaa jechuudha. Amma isaan qoosaa waan biraatti jiran malee haala kamiini kursii achi dheereeffanna. Yeroo tana achi dheereeffanna jiran malee yaadni isaanii wanti biran jiru amma. Kadhukkuba kanaa biran jiru. Gaafa abbaan girrisaadhaa mootiin girrisaadhaa way arra eegalee wanta kana Oromoo ammaan tana adabadhaa gaafa jiru kan arra silaa namni hanqi kunuu ni qabama asuun ni geeni sila hin geenyu akka yaada isaa osoo tuffachuu baatanii jechuun namni hundin Oromoo akkami gargaarra kana yaada sammuu mataa keessanii tuquu qaba. Haala kamiin akka gargaarru akkamitti akka ummata kana cinaa dhaabban rakkataa meeqaa jira halooza gurguru khadinnichaa gurguree galu haguyyatti waa bilcheessee mana isaa alaa gabbehee jiraa bitee bilcheessee ummata nyaachisu meeqaatu jira. Irraanfachuu hin qabnu. Arra rabbiin nuti nuu godhee warra qarshii 200 300 mootummaan bakkatti ciibsitee kannituufis ni jira. Meeqaan tamtu jira. Biyya Ameerikaa fi kana hunda keessa jiru. Obboleeyyan kiyya wal beeynaami hundi keenyaa maal akka taane kiisha kee keessa harka gakkaaye. Barri san ni dabara. Barri kaan sanuu dabree jira. Sinigalee rakkoon tagaafa
bara 1977 karaa wallootiin ummata akkasitti lafa fixxee miskiinummaan ummata akkasi fixxee waa hunda akkas gootee'u numa dabarte sanis akka taarikaatitti addunyaa irratti kaayyamnee Oromoon guututti Oromoon akka jirtutti akka miskiina taate nu godhanii addunyaa tanarratti karaa deemnu hundatti faranjiini soggunuu agarte eessaa dhufte Itoophiyaa gidiyetteen hay Itoophiyaa nyaatanii duydanii ni beeytanii namni akka keessanii babbareedaan ni jira Itoophiyaa keessanuun jaan maaliifi rakkoo gaafa sanii khabara 1977 akka Itoophiyaan lakkoofsa Itoophiyaa sanitti gaafa sanitti akkasitti kakaayamte barruudhaan kakaayatan suuraadhaan kakaayatan sani akkasitti ilaa ammaan tana sammuu isaanii keessa santu jira jechuudha tanuma bayas jala snigale saniifuu obboleeyyan rabbii haala kamiin akka barri 1977 nutti deebi'ee hin dhufne haala kamiin akka gargaarru haala kamiin akka wal baraarru haala kamiin akka waliif yaannu beeku qabna Afrikaa keessatti tujaaroonni Afrikaa keessa jiran miliyaandaroonni hundinuu gizee ammaan tanaatitti kaaba isaanii gizeen isinin joo waan akka garaade isaanii okay bakka silaa waa keessa kaayatan ka isaanii keessa akka jirutti waan rakkataa itti gargaaran bitanii hiraa jiran Afrikaa keessatti Itoophiyaan Afrikaa irraa adda ummanni Afrikaadhaa mootummaan akka nama kana cinaa dhaabbattee waan kana hin gargaarre waan beekaniif waan beekaniif namni hundinuu gara mataa isaatiin akka mataa isaatitti waan kana gargaaruu barbaada. Nuti immoo gara mootummaatiin yoo ta'e malee har tokkoonu nama kana akkami gargaarra jennee hin beeknu. Hin yaannu gaafara kanaan. Gama khiyyaanani magaalaan ani jiru baatiif deema waa hundi qacuqaalamee jiru namni hundinuu damoozni isaanii ni irraallee mosoon irraan irratin Irooppaa guutuu jechu ani Irooppaa keessaan jira rabbiititu asna fidee alhamdulillah injaamu maali fi rakkootu biyyarraa na baase rakkuma qonqooti hunda keenyaa biyyarraa nu baase malee politikaan ni takkanna ni tokkonna ka politikaan biyyarraa baane cufti keenyaa khana ka biyyarraa nu baase qeysaafu shamarranii fi dardarrinii fi hundinuu viidiyoon ani sheer godhe deemaa laala namni kumaatamaan lakkaawaman namni 5,000 ol lakkaawamu gaara guddaa karaa biyya Saudi Arabiyaa san deemuudhaaf hundi isaanii karaa san gubbarratti deebisaan isaan kannan maali politikaan biyyaan nu baasne jaannuti rakkina nyaataan nu baase yaa rakkinni nyaataatii fi politikaan wali hidhaadha yoo biitii ta'e nagaya taate rakkinni biyyarraa sin baasu waan fedhallee ta'u hojjetteetis dubbatteetis ni jiraatta saniifuu obboleeyyan kiyya dhugaan isiniin kara jirtaniin haa gurmooynu tokko haa taanu kara kamiin akkamitti akka nama keenya cinaa dhaabbachuu dandeenyu godhuun keenya dirqama keenya ta'a jechuu amma booda magaalaan hundinuu manatti ol garagaluun isii dirqama yoo nama akka chaayinaatti biyya hundarraa nu gargaarullee dhabne mee fakkeenya isinii haa kannu karaa asma biyyaan magaalaan jiru kana keessatti ummanni hedduu xiqqisho rakkate maallaqaan karakkatan ni jiranii miti warri gidaara jala rafu warra baqatee dhufe kana faa jira baqa gizeen isiniin joo ummata baqatee dhufe kana faa baqa gizeen isiniin joo akkuma nan isiniin jeetti akkuma kiyyaatti warra baqatee biyya kan dhufe jechuudha hundi keenyaa baqattoota biyya ambaa keessa kan jiru
Citizen illee yoo fudhanii nuti baqattoota. Xalayaa teenya gubbaarra gama gubbaarratti baqataa hajoo ni jira kaniif hin dagatin. So warri kanaa hundinuu hogguu waan nyaatanii dhugan yeroo ammaan tanaa rakkoo ammaan tana deemte tanaaf maallaqa mootummaan sii kannite gabbaatee waatti bitachuu hin dandeessu. Maaliif bakki tokkollee banaa miti haal cufaadha. Yoo gabbaate rakkina qabda. Warra akka keenyaa ka gabbahu qofaatutu kunno akkanatti barreessitee gabbaata. Eenyummaa kee agarsiistee yoo poolisa si afaan dhufe kanaafi xalayaa keetii fi maaskii gaawontii waan akkana kanaa kan agarsiistee didi maaliif akka deemtu sinjaan san booda dirqama. Infection waan ittiin bakka silaa harka xuyxee ol seentu kanaanii itti facaasnee ol seenna. Bakka silaa namni yoo na durallee tuqee dabare haala je'uuf xuynee ol seenna. Saniifuu obboleeyyan kiyya. Yaa saba koo akkamitti yeroo tana waliin dabarsinaa qofa yaaduu qabna. Ayyoo fi dubrin fooxaadhaan funyaan keessan fuula keessan cuqqaallattanii akka deemtan. Maaskiin kuni biiti chaayinaadhaa godhuu dhaabdee jirti. Kalee dubbatte chaayinaan kalee. Hogguu Afrikaa vaayirasni kuni eegale chaayinaan godhuu dhaabdee jirti. Maaliif yoo jettan Ameerikaan hatu eegalte kana. Ameerikaan dhiyeena kana dheengadda kakaraa biyya Xaaliyaan kakaraa Xaaliyaanii fi Faransaayiin miiliyana osoon taane biliyanaan halakkaawwamu komand ha godhatanii Ameerikaan karatti itti baatee waan kana xalaftee mana isaanitti biyya isaanii galfatanii jiran. Cinaa tokko qofa karaa Euroopaatti dhufe malee kaduraa baafate kaargoo dhufte malee hundinuu karaa Ameerikaadhaa galee jira. Ameerikaan kanallee hatte. Wallahi billahi na amana. Kanallee hattee fuutee galchite. Chaayinaan amma booda hin hojjadhuu dhaabeetiin jiraa jette. Duuba namni keenya ka biyya Afrikaadhaa jiru ni harkataa kana. Eega Chaayinaan dhaabde Itoophiyaa keessatti kuni hojjetameetiti nama miliyana 95 sanii oliif haggeehu dhufa. Kana yaaddawina. Saniifu dirqamni keenya asittuu biyya faranjii kana keessattu ummannin waan akka tishartii fakkeenyaaf biyyatti gaanuti hajannuun pitilipsii jechuu turrees tishartii harka dheeraadhaa akkanatti shamiza harka dheeraadhaa ilaa asii olii kana ilaa asitti uffannee deemuun keenya dirqama ta'a jechuudha. Kuni jechuun ilmi namaa gizee waliin haasa'u hancufti afaan keenya keessaa baatee walitti finxirriin deemtuu jira. Ta'uu taaltu tuni vaayirus waan nutti fidduuf jecha kanaaf jecha walirraa wal baraaruu qabna jechuudha. Dardarrinii fi manguddoon biyya teenyaatis dirqama ta'uu qabdi jechuudha. Kiristiyaana muslima waaqeffataa osoo hin jenne imaamata uffatteef muslima hin fakkaattu obboleeyyan kiyya wanni ammatti baraaruu dandeessan waan akka fitti maranii kana dirqama fitti martanii deemuun keessatti dirqama taati jechuudha. Saniifuu obboleeyyan kiyya waan isin dhaamu kana tatti aantu gaa yoo haasawine hin hafne waa'ee miidiyaa maqaa saniin kaasu waa'ee miidiyaa haaree ammaan tana gallakkifame obbo Taayyee jechuudha. No obbo Taayyeen jee saniin dogongore dhiifama Oromoo. Adde Taayyee dandeyaadha. Miidiyaan san miidiyaa Adde Taayyee dandeyaati. Miidiyaan san miidiyaa Taayyee dandeyaadha mataa isaatiif banate. Akki inni itti banate gurbaa tana haa ja'amu kana ka biyya keessaa baasee ol galfate kana gartaniimi. Hogguu laalu hoggayyuutu inni kuni nama sabboontota Oromoodhaa ka arrabsu tahuu waan arkaniif jecha kaameraan isaan hin dhibu mana keessaa qaban. Kaameraan isaan hin dhibu gibbi duraa ka kaayatanii jiran. Saniifuu
uleetakkaa fi kaameraa ifi nama tokko ni jiraa miti TV'n biyya keenyaatu ni jiraa miti guyyaa rabbiirraa jiru kijiba dubbachaa oolu. Sanuma namuma tokko achi hojjetu tokko fidaniituma isa dura kaayanii akka isa waraabu godhan. San booda isa booda jirus maali waan biraatii miti. Carqumarratti miidiyaa obbo Tanakaa dhagee. Alla bakka kana eenyu muree naa erga silaa nama muree naa ergu jiraate qaxxituma isaaf akka ergitaniin godha. Obbo Tanakaa dhagee waan hin si'imu. Miidiyaa Nubiyaa miidiyaa jechuun maqaan kun si dura barreeffamee jira. Maqaan kun akka itti si dura barreeffamee jiru kuush miidiyaa si dura barreeffamee jira. Kuush jechuun Nubiyaa jechuudha. Hayma ati gowwaadha. Kana barra kinni kee dubbisteen beektu. Hin dubbistu, hin dhaggeeffattu. Waan mataa kee keessa jiru qofa dubbatta. Halkanirraa sa'a 3 fi sa'a 4tti ishaayii booda akka mana taayee dandeeyaatti hoggayyuu deemaa jirtu. Namni hundi si quba qaba. Saniifummaa adabattee hin teenyaati. Ati maal rakkinni kee maali? Hayyee haa ta'u miidiyaa namaa koppii gootee dhufte. Miidiyaa kuush haja'u Nubiyaa gootanii dhuftan. Kuushii fi Nubiyaan tokko. Eenyu taphatta? Oromoo teessee ati si jalatti hogguu ati liif seentu nama humni meeqa taa'ee si laalu san si fakkaate ati. Maaliif seeta yeroo ammaan tanaatitti Oromoon akka jirtutti yoo waan namni gallakkisu kanaaf waan keessaafuu nama qushaasha nama godhu keessaafuu nama akka quuqama Oromoodhaa qabu ilmaan Oromoodhaa saba Oromoodhaa hunda isaanii jechuu yoo isiniif wanti hin jenne way isinii ta'a bakka akkasiisan itti wali qabamtanii bikka akkasiisan itti wali qabamtanii fukukkurii godhu nama hummeeqaan teessanii laalu gabii nama sanii galchuu waan akkanaa kana takka geenya Oromoo. Rakkinni keenya maali garuu? Rakkinni keenya Jawaar Mahammad irratti haduulaa jiru ilmaanuma Oromooti. Warra miidiyaa kana sheer wal jalaa godhu keessaafu. Hinaaftuu. Engadda khalee akkuma dura irratti bahanii oluma bahuu irratti ifiifuu dura if beeksisuudhaaf osoo hin dhufin abbaa daayirikteera miidiyaa sanii afeere. Daayirikteerri miidiyaa sanii waan isa ta'eef jecha dirqama afeere. Kan gaafatu Tanakaadha. Hadeebisaa kan Tanakaadha. Khawaan fedhe dubbatu Tanakaadha. Inumaatu adde danda'an adde eenyu maqaan isaa Taayyeen maal godhu ture? Calma taa'ee fuula isaa Tanaka wanti fakkaatu san jaldeessa fakkaatu san taa'eetuma isuma dhaggeeffachuu. Deebisaa hun kennuuf ka dhaggeeffatus isuma dhaggeeffachuu ture. Bakka hanqanuma. Dhaggeeffachuma qaba haa. Maaliif kafalameefiiti maalleeynin kannameefiiti achi gubbarratti isa haayan. Kuni miidiyaan kataayee dandeeyaati. Dhugaan anaatu dhugaa isii hima. Miidiyaan kuush isa dura baname. Kuush miidiyaan isa dura baname. Maaliif koppii nama godhan? Tanakaan eessaa fideeti maallaqa miidiyaa banata. Hay fayyaan qabdanii isin. Miidiyaa banuu jechuun safaata seetanii. Qilleensa irratti ooluu jechuun. Ifamaan namaan irra bilbilu jira. Miidiyaa jechuun safaata seetanii mee isin. Miidiyummaan akkanuma namni tokko lafumarraa ka'ee guyyaa takka keessatti. Miidiyaan akkanumatti namni tokko lafumarraa ka'ee torbaan takka keessatti miidiyaa guddaa kana banatu. Hay. Ati biyya Suudi Arabiyaa keessaa inumaatu rakkoo wayi qabdaa fi rakkoon qabduu bar.
teessee arabaaf daleedee jiraattus taatu yeroo araboonni mana keessa hin jiraan warri akka kiyyaatis fakkeenyaaf bakka manneen faranjiitii fi ganda faranjii daleeynu kun hundinuu hogguu faranjoonni hin jiraanne hudduu teenya duuba carqii afneetuma sitaaraa goonee mobaayilli kiyya kun na kaasumatti hin jiru viidiyoo anuman kaasu akkanumattiin if dura kaayeetumaanin asii miidiyaa jeetumaan maqaa banadhee miidiyaa abaa'oo jeetinin banadheetumaanin itti qaba jechuu dandeeme haa miidiyaa arjaame jechuu tana kaan eessaa fidee eessa abbaa isaatii fideeti inumaatutu miidiyaa bana ka isa beekuu jira biyya inni jirutti takkaa kitaaba tokko dubbiseen beeku tana kaan takkaa kitaaba tokko dubbiseen beeku nama barbara dheeraa kan ja'amu keessa jiraatanii biyya faranjii keessa biyya Kanadaa ja'amtu keessa jiraatee bara goojjoo takka osoo hin qabaanne biyya galee bara mootummaan akkanatti isa qabdee bar fuutee biyya galchite hin beekne gaa yoo fakkeeffatee waa qabaatee jiraatees hin beekne maaliif harkaa fi afaan isaa biraatii fi kiraa mana isaa biraa kutuuf wanni inni qabu fuulli isaatii fi sifni isaatu ammaan tana eega biyya gale akkami gabbate laala maaliif foon jiraan nyaatuu fi wanni afaaniin fitti guuru kun hundinuu isaaf ga'eedha aboo obbo Jawaar Khiyya galatoome ati namticha kanaaf deebisaa guyyaa takka kannuu dhabuun kee hedduu takka galatoome kana tana kaanutu ni geenyaaf kana tana kaamo tana ka amma anis obboleeyyan kiyyaa gama kanaan isin dhaammachuun barbaada miidiyaan banuu deema miidiyaa waaniin banuuf jecha miidiyaa kiyyaa akka guddistan miidiyaa kiyya kana guddisuudhaaf ulaagaa takka ni guunna nutis ulaagaan fakkeenyaaf nuti guunnu deegaa nuti beetee bilginnaa paartiitii miti bilginnaa paartii osoo hin taane khabiraatiini ulaagaa hedduun nu eegataa ulaagaan sanii godhuudhaaf dirqama akka tana kaati torbaan takka nurraan fudhatu yoo hagam fagaate amma takkaa'u namarraa fudhachuu ni danda'e miidiyaa tokko godhuu jechuun sinigalee addunyaa irratti beekamuudhaaf amata nurraa fudhachuu ni danda'e waa hedduu nurraa fudhachuu danda'e khara hedduun nurraa fudhachuu danda'e saniifuu obboleeyyan koo khara jirruun wal haa gargaarru akka yaada kiyyaatti gaa yaanniniin arraan tana dhufeef guddoon takka obboleeyyan kiyya hedduu takka dubbisa isaanii gizeen dubbise hedduu takka na dhagahame isaaniifin dhufee deegaa haanuma dubbannu jechuudhaa fi tanaas yaada mataa kiyyaatis itti dabarfadhe baraatee jira inni baraatu bira kubteetiti miidiyaa taayee kanuma kursiirra taayee if dura bishaan xiqqishaa kooddaa xiqqoodhaan if dura kaayaniituma dhugan qofa guyyaa duraatiimi mi'aani gaafa miidiyaa bane isiniin garsiisa wanni nin godhumaan dhibeeytanii akka jirutti hogguu dura eegaludha buna akkanatti if bira kaayee miidiyaa kiyya bar maallaqa guddaan itti baasee bar hay waanin umriiti ya dalagadheen itti baasee bar ta buna danfistu if cinaa kaayee fedhan aadaa nafxanyaatiin fedhan aadaa oromootiin fedhan aadaa fedhaniin if bira kaayeetiin isaan hunda akkanatti hunnootii jalqaba guyyaa irraan tanaa keenyaa boqqolloo hunda fak goonee akkanatti dubra babbareedaa maal fakkaatu kana if cinatti akkana qabnee guyyaa duraati jennee beeksisne guyyuma duraatiin namni jaldee saafeerra taa bakka san gubbarratti guyyuma duraatiin jaldee saafeere yaa oromoo warri miidiyaa sallaaltan daataan keessan rabbi isinirraa haa duguuguun isiniin jaa daataa biyya keessaa fuuteessanii ilaaltan san ta wallaggaa san rabbiin Itoophiyaa Oromiyaa guututti rabbi isinirratti haa wanti ijoo guyyaa takka keessatti namni humni meeqamu
Ani hinaafeeti miti maaliif anis miidiyaa yooniin bane akkas daranitti waan na laaluuf ta'aniif maaliif bareedeetiin dhufa surwaala uffadheetiin dhufa qumxaa uffadheetiin dhufa maal uffadheetiin dhufa babbareedee rifeensa kiyya kana akkana gallakkisee wiigitti godhee maalitti godhee fuula kiyya kana hunda waa diddibadhee babbareedeetiin dhufa saniifuu nama dilaan na laala kan bineensa sanuu laaltan akkasitti walitti qabamtanii anammaa akkamiin nannaa'uun laale saniifuu obboleeyyan kiyyaa haala kamiin akka Oromoo cinaa dhaabbannee haala kamiin akka wal cinaa dhaabbannee wal gargaarru kana walirratti yaaduu qabna obboleeyyan koo kana jirru hundaan haa gurmooynu wal quba haa qabaannu akkumaan kana dura hoggayyuu liibirratti jiru shamarran kan ja'amtan quuqama saba keessanii ka qabdan hudduu baan na dubbisa shamarran dhugaadhaa kasaba keessan ayyoo akka tiyyaata qabdu abbaa akka kiyyaata qabdu ta akka obboleeyyan akka kiyyaata qabdu rakkattuu akka kiyyaata ganda keessaa qabdu ati gandin ati keessaa baate miskiina meeqaantamtu jira rakkataa meeqaantamtu jira khalee guyyaa yeroon ammaan tan ani dubbadhu kanatti khabeelabee taa'ee maaliin xiqqoo booda nyaadha eessaanii waanii nyaadhu barbaada kaja'u meeqaantam qabdu obboleetii tokko haa taanu shamarran nuti tokko taane fakkeenya Oromoodhaa haa taanu shamarran nuti tokko haa taanu shamarran nuti tokko haa taanu tokko ta'uun keenya dirqama ta'a saniifuu obboleeyyan kiyyaa guyyaa gaariin isinii hawwaa yaada kana itti yaadaa shamarran saba kiyyaaf quuqamaniin